yoo na eegdate akkuma siin jedhe umriin kee deema eebuun mucaa barbaaddu dhala godhachuu sitti hafaa jechuudha urjii anuma urjii sun immoo akka ta'uun barbaadu mucaa godhachuu barbaadu dheebuu daa'imaa qabdu kana nama si ta'u faana akka mucaa godhattuun barbaadu urjii naaf jettee jireenya kee akka balleessituun barbaadu hammeen biraatiif miti jireenya kee na buruu wal jalaa kan balleessineef of jaalachuun barbaadu urjii hangamni si jaaladhe mana hidhaa ta'ee umrii kee sirraa dabarsuun barbaadu itti baqattuu taatee manaa baate maal dhugaa dubbachuuf kaayyoon kun ni jalqaba barnoota godha galatoon sirrii naa deebiste garuu tariyoon qaamaan fagaadhee muka gara biyya alaatti deebi barnoota kan kee akkatti fuftu kaayyoo manaa baateef akka duuban jenne kabanyee anaaf qabdu guyyaa guyyaadhaan gadi bu'aa jira kana biraan immoo baay'een attaasaa jirta baay'een arrabsaa jirta waa tokko sitti waan abdatti wayii qabda malee waa malee maamti kana booddee mataa si wajjin cabuun barbaadu dheengadda kaleessan sirroofta jennaan amalli kee akkuma saduraaniiti kanaaf yoo si wajjin mataa cabuun barbaadu keessumaayyuu maqaa keessa boonsaa jedhu san gara saalfachiisaa qaaneessaatti yoo jijjiirrate si wayya garam deemu Andiim na lakkisi iftu gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda eeyyeessa jajjeessa dhugaadha moo si amanuu lattu urjiin duuti daaraa taate kuma shantaa maal fuudhiin turuunis danda'u qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira mucaa godhabuu hin danda'u akkan si ajjeebisetti meen ture gara laafummaa tokko malee kaleessa obboleessa koo ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu Kiristoonni keenya nagaafachaa jiru. Gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 Tamana ergi. Haadhoo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. bu'aa teeknooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa.
Hello. Hello Kaboko. Hello Arme. Oko Kaboko. Nagaan galeera Arme siin bilbila jedhee dagadhe. Ishoo baga nagaadhaan qaqqabde ilma koo. Akkamire? Nagaadhaan hundumtu Arme nagaan ga'eera. Sii Kaboko. Ani kan siin jedhu obboleessa kee garuu anuma argattu sitti fakkaata ilma koo. Abbeetti wayyuu Arme koo. Akkasumatti gargar barnee hafna jedhee yaadu. Eelaa Kaboko. Isa barbaachuutti immoo olii gad fiiguudhaani barumsa kee irraa duubatti na jalaa nafiin ilma koo. Rakkoo qabu Arme. Xiyyeeffannoo koo guddaa barnoota koo irratti hin godhamu. Garuu innis nu barbaaduu qaba ture. Utuu garaarraa nu yaadate. Kaboko maal jechaa jirtaa? Maali? Kanaan duras nu miti kan asii arrabsee isa aarsee kan ari'e dhiisi sirrii miti Kaboko dhugaan siin jedha. Inni illee dhugaadha Arme. Garuu yoo ani itti balleesse si ilaalee deebi'uutu irra ture. Hangafummaan kana miti ree? Haa ta'u. Amma maalumaafuyi? Ati barumsa keetti naa jabaadhu garbicha koo. Arme. Yoon arge gaarii. Yoon dhabe si an barnootaaf hin dhufe. Tole garbicha koo. Tole Arme. Siifan bilbila. Haa ta'u. Ciao nagaatti. Haa ta'u nagaatti. Nagaatti Kaboko. Yaa ijoollee koo. Yoomuma araaramanii walitti naa dhufanii tokko ta'anii na gammachiisu laata. Jaalala isaanii daa'imummaa san akkamitti natti agarsiisu laata. Ijoollee koo iyyummaatu dhabatu na harkaa bittinneessee adda adda na jalaa qoodee maalin godha. ta'us nagattee deemuu qabdu turte. Balleessaan koo kan keen caalu. Osuma waan fedhii ta'e ani dhaabadhee mansiif falma malee si gatee hin deemu. Boonsa maaliif yeroo hundumaa na argitee kaatii na dhibbisuu barbaadda? Maaliif sababa darbeef naantee ofis dhibbistee naanis nagaa na dhawwatta? Boqonnaa naaf kenni. Ofii keessa boqonnaa fudhadhu. Iftu jijjiirraa malaa guddaa sirratti argaan jira. Kun immoo hedduu na yaaddessa. Maaf nan dhibbisu. Dhugaa kee jette. Angaruu nama kamirraa adda miti. Namni kamiyyuu hin jijjiiramu. Atis yoo si danda'ame gara nama gaarii ta'utti. Gara namummaa keessa dhugaatti ce'i. Kana qofa waan asin jechuu danda'u. Mee maal siif godhu? Maaltu si gammachiisa? Akkan si jaaladhu silaa ni beekta. Maaltu sammuu kee akkas jijjiire garuu iftu? Anis sin jibbee sin jechaan jiru. Garuu wantan sirraa barbaadu nama gaarii akkati taatudha. Gara namummaa sirriitti akkati ceetuun barbaada. Hiikaa namummaa waan natti himuu qabdu natti fakkaatu. Baradhee qoramee akkan kaampaasii seene waan dagatte natti fakkaata. Akkas miti. Baratanii
qoramanii darbaniif waa hundumaa waan beekan sitti fakkaata? Ilaawwansa. Baratanii qormaanni galee fi kan jiraatan hedduutu jira. Garuu hiikaa jireenyaa kan wallaalan waa'ee jireenyaa kan quba hin qabne immoo harka meeqaan warra saniin caalu. Kanaafiyyuu akkasitiin fudhatiin. Ahaa. Mana barnootaa seentee baratti malee beekumsa waa tokko hin qabdu naan jechaa jirta. An akkasiin hin jenne. Garuu si arguun barbaada jettee gaafa na argitu yeroo hundumaa maaf na dhiphistaati. Akkas taata taanaan wal argaan keenya kun utuu hafi maal sitti fakkaata? Baay'ee rakkisaa. Dubbadhee si amansiisuu hin danda'u jechuudha. Ofii kee hanga haasoftee dabaree koo irratti immoo na dhiphisaa jirta jettaa? Haa ta'u. Ta'us garuu jaalala jechuun obsa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Nan obsa. Har'a akka kaleessaa dhiibbaa keessa teessee na jaallatta jedhee yaadu. Na jaallachuus hin qabdu. Kanaafiyyuu waan an dubbadhu si amansiisu taanaan waan keessa kee jiru hunda isaanitti himu. Waan barbaaddeef dubbadhu. Waa tokko iyyuu hin jedhu waan an dubbadhu hin qabu. Haaf dhiisuu wayya. Waa tokko iyyuu hin dubbadhu. Gaarii miti. Keessa kee wanta jiru hunda isaa ifa baasii natti himi. Of hin goyyomsiin. Anaanis nan dhoksin. Maal taadhu fudheen dubbadha. Callisuu naaf wayya. Haaf. Tole. Erga callisuu filattee deemnu. Akkam ree? Jirra nagaa kooti akkamati? Jarakna. Barumsa akkam? Barumsi baay'isadha. Bilbila keellee hin qabu. Bilbilee guyyaama tokkollee si argees dubbisuuf. Yeroo hundumaatu immoo mana kitaabaa seentee dubbista. Kanaafan sin argu. Hadhalli waan yeroo keessa ilaa gubnetti fakkaata ifamu. Yeroo kumaa gubdeetta. Garuu yoon gubees rakkoo hin qabu. Sababiin isaa kan kuus gubateera waan ta'eef. Akkamitti haasuu maatii hundumtuu nagaadha? Jechuun harmeen kee. Harmeen koo nagaa isheeti. Silayyuu bilbileef hin ture nagaa isheeti. Homaan jettu. Silaa baruun barbaada jenna. Akka qoosaatti fudhattee miti? Akka qoosaatti fudhadhee sun taane qoosaadhuma malee. Qoosaan jiru qabu. Aniyyuu qoosaan jira. Tole. Harmee kee na barsiisi. Jechuun immoo bilbilee ishee bilbilaa. Tun bilbilee eenyudha jettee wal bartaati. Waan qoosaa jirtu sitti fakkaanne? Rakkoo hin qabu. Bilbila kee keessaa qarshii hin qabdu yoo ta'e bilbila isaaniitti himi kan korraa bilbilee wal baruu nan danda'a. Inni bilbila isaatti kaardii guutuu kan namaarraa bilbilaa siin jedhanii moo harmee koo wajjin haasoo fi bilbila kee fayyadamuun dirqamadha. Haasaan kee akkuma yeroo jalqabaa sanaati. Maaliif namatti akkas ta'uun barbaachise garuu? Giiftii koo situ dubbii koo barbaade malee isaan gara kee dhufe. Dubbii koo barbaade jettee? Maal godhee dubbii kee barbaada? Sitti himu? Tokkoffaa mana keenya kireeffattanii mana keenya keessaa nu baastan. Lammaffaa immoo kunoo bakka na argite hundumatti harmee kee baree hafee jettee ba'uuf galuu dhowwaa jirta. Ammoo labsii mootummaa fakkeessite ammoo. Harmee kee baruun barbaada jechuun maal dubbii qabare? Amma kutu dhaabannee wal falmuu keenya irratti teenyee wal falmnee wayii? Teenyee wal falmine? Ana abukaatoo seeraa miti kan taa'ee si wajjinii wal falmu. Ani immoo abbaan koo abbaa seeraadha. Maa tulluu dhiibdanaan hin jettu reenee hin deemna ka. Seenee dubbisna.
Barreessitoonni keenya nagaafachaa jiru. Gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 naaf ergi. Haadhoo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. Bu'aa teeknooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa. Maaliif deemuun kee dirqamaa? Baay'ee maatii koo yaadeera. Galuun dirqama kooti. Ati maatii kee yaadduu jettee na tuqaa jirta jechuudha. Ati maatii kee yaaduu dhiisuu keetiin na tuqi malee as tuqaan jiru. Yoo guyyaa meeqaf turtaa? Yoo baay'eeti guyyaa 3. Guyyaa 3 qofan tura. Guyyaan 3 muraasaami. Osoo konkolaataan jiraatee silaa yoona achiin si gaheetiin nan dafee deebi'an ture. Barbaachisaa miti. Konkolaataan mootaan fayyadamu. Iftuu maaf naan hubattu ati? Jaalalanii sii qabu na hawwachaan jirtu. Ani waanan si jaaladhuuf kanan akkasii sitti dubbachaa jiru. Dirqama si gaddisiisuudhaaf akka gurbaa sanitti rakkataa ta'uun qabaa? An akkasin jenne. Ta'us immoo waa'ee nama hin beeknetu haasa'uu dhiiste gaariidha. Maallaan jechaa jirta reeftu? Yeroo nan si jaalachuu koo sitti agarsiisuuf jedhu ati yaada faallaa dhiyeessiteetiin yeroo hundumaa na aarsaa jirta. Yaadni kee yeroo hundumaa yaada faallaati. Maalidha rakkoo jiraa iftu? Yaadni koo yaada kee irraa maaliif akka inni faallaa ta'e beektaa? Hamminaaf gara jabummaa maatii kee irratti qabduuf ilaaleen. Gara jabummaa jettee? Ani dhaala maatii koo irraa argadhuun si wajjin hin jiraadhee si wajjin bashannanii magaalota adda addaa deemnee ittiin bohaarra jedheeni malee ani dhimma biraa yaadee miti yookiin immoo si aarsuuf miti iftu. Ati yeroo hundaa yaada koo kana ni faalleessita. Ilaalcha nani dhaala irratti qabu kana ni faalleessita. Osoo yaada koo kana naaf hubatte ta'e koo baay'ee salphaa ture iftu. Dhaala jettee? Hiyyoomni jaallaantu jiraannee gaarii ture. Yoomiyyuu qabaadhee karaa dalgatee hin jiraachuun barbaadu. Gammachuun qabu taanaan waan qabdutti hin gammadu taanaan sagamtu gammachuu naaf kenna. Dhabee gammachuun jiraachuu koo filadha. Iftu ani baay'een si jaaladha. Si gammachiisuufis akkas kana yaalaa jiru. Kana biraan immoo dhaala kanas ittumaan jiraanna wajjumaan ittiin jiraanne jedheeni maaf naan hubattu? Hiyyoomni gammachuudhaan jiraachuu keenya wayya. Sitti himu na jaallachuuf jettee waan hamaa ta'e maatii kee irratti ni raawwati. Sitti himeera. Baay'ee nama ajaa'ibda. Ilaalchi kee nama ajaa'iba. Duras beeka akka ati natti garaa jabaattu. Tole doormii gaheetiin hin deebi'ee si geggeessa. Lakki. Sa'aan koo deemaa waan jiruuf asumatti naggeessi nagaan itti dhaabdee deema. Maaliif tuu xiqqoo hin turtu? Iftuu achi gahee hin deebi'aa hin turu? Rakkoon qabu nan deema. Iftuu waan matee illee sii fidee dhufan jedhamu maanni? Ati garuu yaadni kee akkas miti. Amma na biraa deemutti baay'ee ariifataa jirta. Dhiifama guddaa. Tole maal sii fidee dhufu maal barbaadda? Amma ergan si kadhadhee booda amma maa dhiisi. Kuni garaa kee irraa miti. Jaalalaati naaf qabdu. Baay'ee isaa natti agarsiisaa jirta. Naaf gahee deebi'i. Tole hin deebi'u. Tole hin geggeessa. maal godhu warra biyya kana fuqqeensa karaansa jalqabu malee xumura maal godha akka ganni jiru yu ganna yaadatu maal godha jireenya biyya kana rakkisaa bono jalqabanii ganna addaan kutuun isaanii nuuf onuun fayyanne dhoqqee mana keessa jiru dhoqqee saalaa caalu mooraan anuma fidee dhufee dhoqqee biyya nama nana keeru
Maal gungumtaa tole. Maali dhoqqee mooraa kana keessa jiru hin argitee? Kana hundumaa kophee kobbaatee dhufe. Ati immoo waan sin gashinis waan si gashu keessas galtee of dhibbisuu barbaadda. Akkamitti nan gashu? Karaa keenya jechuun mana keenya jechaadha. Eessarra baatee dhuftee ol galte. Karra kana jechuun karaa kana jechaadha. Sii galaa? Dhimma koo jechuun dhimma keeti. Dhimma kee jechuun immoo dhimma maatii keenyaati. Dhimmi maatii keenyaa immoo dhimma magaalaa keenyaati. Dhimmi magaalaa keenyaa immoo dhimma biyya keenyaati. Kanaafuu sin gashu hin jedhin. Yaadi kee gaariidha. Amma sadhiisitii dafiitii qophaa'e. Eessa immoo deemna? Mana harmee qabootu na geesta. Qaboon kun isa manatti dhufee sin doorsise sana namni? Eegee. Maaf gaafa mana jiru nuuf? Gaafa mooraa kana keessa jiru nuuf? Maaltu naaf itti mana isaanii deemtaa fi Hireedrama? Arras dabara kee doorsisuu deemaa harta taanaan ulfaana deemnaan. Utuun gaafa sana mooraa kana keessa jiratee akka kanaa sitti fakkaree hin deemu ture. Nan diigan ture akka jaarsa seeraan. Sulultaan godhan ture. Inni akka kee dubbiin barbaadu. Qaboon nama akkasitti yaaddu miti. Qaboon baay'ee nama addaadha. Utus ta'e ratees akkas gochuun ni istu. Waan hin hubanneef jedhee akkas taasee malee nama gaariidha qabu. Amma sadhiisitii kee hin deemnaatti qophaa'e. Turi maal hojii deemtaa harmee isaa bira? Qaboo waliin mooraa tokko baran. Galfata cimaa natti laatee jira. Harmee kootiin naa qaqqabsiisi jedhee jechuudha. Kanaaf fedhiin gara harmee isaatii deemuu barbaade. Galfatan inni natti laate moo harmee isaatiin ga'uun qaba. Kanaaf jedheen. Si maaltu si dhiphise reennumti keessatti si laaddu? Ooyi. Lakki. Galfata natti laate waan ta'eef anuma sitti laachuu hin danda'u. Galfata namni tokko sitti laate ati immoo galfata gootii nama biraatti laachuun gaarii miti. Kanaafuu toora hin deemne gaarii miti. Tole. Ergaa akkasitti ol faana deemnaa. Garuu jechuudha garuu mooraa mana isaanii keessa deeme qabboon ijee dalgaanne ilaalinaan. Beektaa miti amala koo. Cufeen mooraa mana isaanii keessa kaa'ee fi deebi'ee dhufaan. Dhageesseetta immoo nama sababaa kan hungoon. Sitti beera. Gurbaanan amma guddadheera jettee asii ol nattaasoo jalqabdee miti? Asii ol maal jechaa jirta? Eeyyee asii ol. Lakkan asii ol sitti haasa'an jiru bara. Asii gadi ree. Amma hojjaa asii caaleera sababa ta'eef asii ol sitti haasa'uu hin danda'u hundattuu asii gadi mataa kee ilaalaa malee. Ilaamee tolikoo. Utuu amma gamoo baankii Awwaashiin dheeratte iyyuu hangafummaa koo yoomiyyuu hin jijjiiramu. Nan beeka. Anumti yoo amma kana ol dheeradhe yoo waan ansiif godhu waan ansiif godhus tokkos hin qabu. Garuu ati yaadatte naa ta'e yeroo ijoollummaa keenya yeroo hojjaadhaan na caaltu yeroo ijoollummaa keenya yeroo hojjaadhaan na caaltu sana mataa koo keessa na qossaa akka kana guddiste na yaadadhaan. Maal? Inni kan waaqayyootti garuu ati akka ati mataa koo keessa na qosaateef gabaabadhee nafan ture amma garuu kunoo caalee asii gadi si ilaaluuf geera. Maal tolikoo kanan si qoffaa turee fi akka ati bartuuf malee akka ati boossuuf ture? Nan beeka. Bara kana hangaftii qottisuu isaa gorsee dhiikamee guddisuu isaati kan safuuf aadaan keenya akkan jirutti bakkeetti bahaa jiru. Dhugaa kee jette. Silaa waa'ee feesbuukii waan asitti himuun qabu. Gaafa boloonni lamaa waliin ta'anii isheen quxisuun kaatee feesbuuk irratti waan isheen madaalle gootee maxxansitu isheen hangafaa immoo tole obboleettii koo baga kanaan si ga'ee naa jiraadhu yeroo isheen ittiin jettu baay'ee isaan arga. Atis hin argita jedhee yaada. Eeyyeen nan arga baay'ee nama gaddisiisa. Anis kanumaaf obboleettii koo ta'uu keetti kanan baay'ee boonu. Mootii kootu haasofna. Maaliin fagaatee manichi maalni situ bakka saaraan fatiin natti fakkaata. Eeyyee ammayyuu ganaa nama faata baay'ee fagoo ture. Dhugaa? Manni isaanii isa kana nan qoose. Tole koo galatoom. Amma garuu deemuu qabda. Tole? Asiin si gahee ofii keef immoo qofaa kee deebitee galuuf immoo? Rakkoon qabu. Yeroon isaanii wajjin fixee jedhu siin bilbila waan ta'eef ati gara manaatti deebitee gaariidha. Moo waan na dhisaartu tokko qabda. Yoomii kaasee waas dhoksuu jalqabe toli maal taate? Maal taate akkamitti na shakkuu jalqabde? Ayi waan na dhoksuu jalqabde maa qabda? Waan dhoksu hin qabu. Garuu galfata wayitu natti laatame mucaa isaanii harkaasiin jedhamti. Gatii kanaafiyyuu isaanii dubbisee waan itti hedduun qabu. Harka keettis waan baattu garuu? Sitti meera. Boodarra sii bilbilees waamuu hin danda'an ta'eef gara manaatti galti gaariidha. Anillee qofaa kee deemtu jireenya. Rakkoon qabu gaafan isaanii wajjin dhimma koo fixee jedhu siin bilbilaan siin jedhamti. Naannoo kana turee si eeguu rees naannoo kana. Lakkii galiin siin jedhan dhageessuu toli. Si erga turte maal hin godhaa? Nan deema beekaa. Gaddi. Manatti galii.
gama baankii Awaashiitiin qarshii 3,000 Tamanaaf ergi. Haaloo kaffaltii mana barumsaa har'an kaffaluu qaba. Baankii Awaashiitti naa galchi. bu'aa teeknooloojii kamittuu gargaaramuun tajaajila intarneetii fi moobaayil baankingii baankii Awaashitti yoo fayyadamtan amanamummaadhaan tajaajila si'annaa fi qulqullina qabu cinaa isin hiriirsa. Hiree keenya takka qoodanneen fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf lannee. Hiree keenya takka qoodanneen fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf lannee.